Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi samraadha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa. Odeeffannoo August 13 barkum 2020 sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessullee Abbaas bin Islaam. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 25 caale. Itoophiyaatti guyyaa kaleessa lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii 25 fi 118 kan dhaqqabe yoo ta'u, isaan keessaa ammoo namoonni 12 fi 408 dhibee kanirraa fayyaniiru. Arbaa kaleessaa sa'a 24 keessatti qorannoo COVID-19 namoota 14,000 fi 540 taasifamu hordofuun namni 943 ka dhibee kanaan faalama argamuu fi namoonni 23 ammoo lubbuun dabruu gabaafame. Akkasumas namoonni 338 dhibee kanarraa ka fayyan yoo ta'u, walumaa galatti guyyaa kaleessatti lakkoofsi namoota biyyattii keessatti dhibee kanaan qabamanii 25 fi 118 yoo ta'u, lakkoofsi namoota du'anii ammoo 463 ga'u ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsiti. Guutuu addunyaa keessatti ammoo lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii miliyoona 21 dhiyaatee jira. Kan keessa immoo namoonni du'an 748 fi 25 kan bayyanatan ammoo miliyoona 13 fi 742 fi 795 ta'u odeeffannoon ni addeessa. Raashiyaan talallii vaayirasii koronaa kan jalqabaa faayidaarra oolchuu jalqabu isii ifoomsiti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin addunyaa irratti talallii vaayirasii koronaa kan jalqabaa faayidaarra akka oolu murteesse. Akka gabaasni CNN jedhu talallii kan Instituutii Mooskootti argamu Gamaleya Institute jedhamutti hojjete. Akka Vilaadimir Puutiin jedhetti ammoo talalliin kun yaalii hundi keessa darbuu beeksise. Puutiin intaltii isaatis talallii jalqabaa kan fudhachuu hime. Eega talallii kan fudhatte ho'i qaam isii haga tokko dabalee ture. Gaaf jalqab fudhattu hangi hoo qaam isii 38 ture, gaaf lammataa 37 ta'e. Haa ta'u malee talallii Raashiyaan hojjedhe jettu kan irratti saayintistoonni Jarman, Firaans, Ispeenii fi Ameerikaa shakkii qabaatu ibsan. Raashiyaan gam isiitiin dubbiin biyyoonni addunyaa talallii hojjan kan irratti shakkii ibsatu kun fudhatama hin qabu jetti. Ministeerri fayyaa Raashiyaa Mikaayil Muraakshoo waahillan keenya biyyoonni biroo wal dorgommii talallii kan irratti qaban mul'isaa jiru. Akkasumas yaada fudhatama hin qabne ibsuuf yaalaa jiru jechuun akka waan warri didu kun hinaaffaa qabuutti dubbati. Dabalataanis talallichi yeroo dhiyoota akka dhiyaatullee dubbati. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhimma talallichaa irratti qondaaltota Raashiyaa waliin dubbachaa akka jirullee himameera. Odeeffannoon keenya kaan ammoo Ilhaan Umar filannoo miseensota Kongireesii Ameerikaa marsaa duraa injifattee jirti. Dubartiin dhalattuu Soomaaliyaa miseensa Kongireesii Ameerikaa Ilhaan Umar Kongireesii Ameerikaa keessatti yeroo lammaffaa itti fufuuf filannoo marsaa duraa yookaan ammoo primary election jedhamu sagalee caalmaa ta'een injifatte. Ilhaan Umar bulchiinsa Minisootaa keessatti naannoo 5 district jedhamu bakka bu'uun kaadhimamtoota isii waliin dorgoman kanneen biroo sagalee ol'aanaa ta'een kan injifatte yoo ta'u, haaluma kanaan filannoo marsaa lammataa Noovembar dhufu gaggeeffamu salphaatti kan injifattu ta'uu gamanumaa ibsamaa jira. Ilhaan Umarii fi Xaaliba Rashiid Kongireesii Ameerikaa keessatti dubartoota Muslimaa yeroo jalqabaatiif filataman yoo ta'an, dubartiin hidda dhaloota Falastiin qabdu Xaalibaanis filannoo piriimerii kutaa Michigan keessatti kanaan dur gaggeeffameen marsa duraa injifattee jirti. Odeeffannoo qabateen filannoo pirezidaantii Ameerikaatiif kaadhimamaan paartii Dimookiraatotaa Joo Baayiden dubartiin miseensa Seenetii Ameerikaa Miis Kamala Haaris itti aantuu isaa godhuun filati. Kamala Harris kutaa Kaalifoorniyaa bakka bu'uun miseensa Seenetii Ameerikaa taatee osoo hin filataminiin duratti haadha alangaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa turte. Joo Baayiden pirezidaantii Tiraamp injifachuuf gamanuma qophii cimaa kan jiru ta'ullee odeeffannoon ni addeessa. Indiyaa keessatti jeequmsi namoonni jibbiinsa Islaamaa qaban uumaniin lubbuun namaa dabruu gabaafame. Indiyaa magaalaa Bengaluru jedhamtu keessa namoonni jibbiinsa Islaamaa qaban barreeffama Nabi Muhammad Arrabs fuul Feesbuukaa irratti maxxansaniin booda Musliimoonni magaalattii kumaatamaan lakkaa'aman gocha jibbiinsaa kan balaaleffatuuf daandiitti ba'an. Kan hordofuun poolisoonni tarkaanfii humnaa fudhatanii yoo xiqqaatan namoonni 3 akka ajjeefamanii fi kanneen biroo hedduun ammoo kan madaa'an ta'uu gabaafame. Qondaaltonni poolisii magaalattii ibsa kennaniin namoota jeequmsa kanaaf sabab ta'an jidduu tokko miseensa Kongireesii Indiyaa tokko akka ta'ee fi namni kun to'annaa jala kan oolfame ta'ullee beeksisan. Namoonni hiriir bahan kunniin man namtichi miseensa Kongireesii biyyattii ta'e kana dabalatee buufata poolisii fi manneen daldalaa hedduu ibiddaan akka guban odeeffannoon mul'isa. Mootummaan Indiyaa fi xalleeyyii amantaa Hinduutiin hoogganan biyyattii bulchuu eega jalqabee asitti dhiibbaa fi dararaan musliimoota irratti raawwatu kan babal'ataa dhufu ta'us ibsan. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turtii gaarii qabaadhaan Usmaan Nagasanii dhaamadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiyeessiteef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama jaarmee bultii Islaamaatti ceena. Iyyannoo alhada dabre dhiyaateef murtii sheekni keenya Dr. Lu'aal Islaam nuuf dhiyeessan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisee halaala qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلوان دقيفة تهردفوتا تي في نور الهدى خيسه بروغرامة لدى جلالة شفت خيسنو بكم جرتنتي وهم درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم قلتن أكم قلت يوجن اللي ركون تكلين جرتو أبلوان قبرو تربي باتي قرتي ذي الحجة لين خراد أماتي قرقلتي ويا ديدمي لما في قويا ديدمي سدي خيس جر ولما قلتو باتي ذي الحجة أموداف قويا ترباها في أكن إرام فنف أمنكما في إبا أفري في أفرتمي في توكو أموداف قويا تربا قفان وافي أمنكما في إبا أفري في أفرتمي لما سينوداف قويا تربان وافي ولما قلتو wani rabbii keenya tokkicha gartee kadhatanii irraan dhabne kadhannu maal warra gartee amata irra hute kana keeysatti kheyri hojjetan rabbiin irraa jaalatee keeysaafuu rakkina amata kana keeysatti dabre kan sababa koronaatiin akka harameynin cufamuu akka masgiinni cufamuu namni mana salaanne mana soommanne manatti iida goone mana zakaa fitrii baafanne haala adda addaa keessa dabarre warra waan kanarraa illee gorsa fudhatee waan dabre yaadatee rabbiin gaafa san akkas keessa nu tursiisee har'aanis tokkumaa beekne akkuma san warra gartee badii isaanii dogongora qabnu amata dabre keessatti rabbiin irra hutuuf rabbiin nu haa godhu akkuma san ammallee warra gartee amata gartee as deemu haaree kana galmeen isaanii adii qulqullii waa takka hin qabne irratti ol seenee galmee isaanii tiifatu waan rabbiin jaalatu hojjete hamtuu irraa fagaatu rabbiin nu haa godhu irraanfachuu hin qabnu rabbi keenya haa kadhannu hagana dura wal yaadachiifna kana boodaan gartee wanni yaa obbolowwan keenya dhaggeeffatoota hordofoota proogiraama kana irraa iyyannaa teeysan eegalluun gammachuudha gammachuun tuni maalii yoo hajjettan taatan ta dura bu'aa TV'n qabu namni kun adda fagaatee Asiyaa Afrikaa Awurooppaa Ameerikaa Awustiraaliyaa biyyoota fedhe jiraatu arra TV'n ilma namaa akka nama ganda tokko tarree takka keessa galuuti nu godhe duuba tanaaf jecha gammachuu ajaa'ibaa kan namni cufti gorsarraa fudhatu tan ammallee ittillee gorfamee dogongoricha keessa jiruu fi waan dogongora san fidellee qaraatirraa fudhannee kabultii jaares bultii isaa keessatti wasana rabbiitiif haqa walii eeggatee kabultiin jaarinillee waan gartee bultii isaa tana diigaa akka irraa fagaatuuf arraan tana gammachuu tana isin dhageessifna akkuma obbolowwan kan koo warreen gartee proogiraama kana tajaajilan na biraan gahanitti anilleen wajjin isaa wajjin hirmaadha karaa deebisaatiin waan ajaa'ibaati gammachuun turis gammachuu baatii jahadurra dabartee gaafii 553 iyyannaa 553 ajaa'iba baatii jahadurra dabartee wanna kun duuba tanaaf jecha waan san gartee akka dhuguma saniin sammuu teeysan keessa jiraattee waan san yaadattaniif mee iyyannaa
gaafa san nu dhufte irra deebinee dhaggeeffattoonni keenya waan sanirraa maal qooda fudhatee qaraatii fudhatee if duraafuu waan akkasiirraa fagaatuudhaaf maal qophii qabanii ka beekaniif itti deebi'an. Gaaffii san keessatti obboleessi keenya tokko akiduu jedha keenya. Amataa afur dura rabbiin na jaaree je haa ta'uu fuuni kiyya kuni akka ajaa'ibaatti rabbiin na fuusisee intala takka ani sodumaan baradhu isiileen oduma barattu mana barnoota keessa wal bare. Duba kasiin intala tana gartaa laalchumaan ijaan arku. Beekamaadha gaa biyya keenya keessatti barnoota gartee kilaasii takka keessatti ruumii takka goonjoo takka keessatti hulaa takka keessatti namni waliin barata dhiiraa fi dhalaanis. Hulaallee jiraata yeroo gabbahan yeroo gartee hafuur baafannaa nama wal arka duuba. Akkumaan intala sana ijaan arke garaan kiyya dhaana jeejeetu. Isiilleen akkas ta'u rabbiitu beeka. Haa ta'u arkumaan arkiinsumaan ijaan arkettiin intala sana garaan dhaana jennaan adii fi akkam ganamumaan gartee wal guduunfannaa si fuudhuudhaan hamilee if duraaf qaban jeen. Akkanumaan na laalteeti fuula hunaan kennine obboleessa. Naati waliin nu fidee mana barnootaati yoo karaa deemtuun beeyne karaan an deemuun deemin karaa biraa deem jettee na biraa qotte. Duba isii tana haguma na dubbatte kanaafuu garaan kiyya dhaa jechuun natti jabaate ammallee tuttureetumaan itti deebi'e. Obboleessa awwanni bakka tanni fidee barnoota kaayoo barnootaatiin qaba nan dubbisin sadii isaallee itti deebi'e. Obboleessa waan akkanaa dubbachuudhaaf yeroon qabu gaafaan qaraatii tana xumureen yaada koo beekee si himu na bira hutti. Ammalleef qabuun dadhabee tureetiin itti deebi'e mee dhaggeeffadha. Gaafa kanammoo gaafaan gartee eebbifamee waliin deebina na biraa hutti. Ammallee ittiin deebi'e marraa shanii isaa jahee isaas haa ta'u. Aboo arraan sana eegaa deddeebi'iinsi keenyatti ha guddatu taate ati dhugumaan nama gartee wahiif deemuu fakkaattaa warra keenyatti ergadhu naan jette. Akkasitiin dubagaa manguddoo warratti ergadhee dubagaa warra argate hayyama argadhee duuba obboleettii tana akkuma sanitti ni kaanaa godhan. Ni kaanaa godhanii rabbiin duuba bultii nu jaarsisee amata duraallee ilmu harkannee hatta aanullee kasadeessaallee ilmu harkannee duuba wanni ni raanfannee je kana keessatti tanii ni raanfanne. Obboliin tuni gaafa gartee eebbifamtee hujii harkatteeti bakka biraan ramadamte jedhuuba. Gaafa isiin ramadamtu anis qaraatii tiyya fixee hoggaaniifin hujiidhaaf ramadamuudhaaf waanin baradhe waanin itti baradhe dameen gartee itti waa baradhe tana barnoota kiyyaa fi hujii tiyyaa waan wal madaalutti dhiisee intaltii tuni deemte magaalaa biraa garte jechuu dhageenyaan akkasitti bakka isiin gartee itti ramadamte dhaqee duuba achi rabbi waliin nu fide. Obboliigaa eebbifamtee dhufteen jeeni arragaa eega gartaa ammallee irra hafuu didde san irratti warra ergadhu naan jettee jilaal dubbii tana wanni inti deebi'eef akka yaadattaniif. Akkasittiin duuba isiin tun hujii gaarii qabdi. Hujii gartee barnoota kiyyaa wal madaaltu dhiisee as dhufuun isi jecha tamindaan sii xiqqootiin sababuma siiti hojiichi seenee akkasitti duuba bultii wajjin jaarrannee bultii tana keessatti ilmoollee arkannee gammachuu irratti waliin turree je obboleessa keenya duuba. Haa ta'u rakkinni gurguddaan arraan tanaa kara keenya si fidee maalire akkatti arkatti akkatti fuutellee ni beeyta. Wanni kara keessan na fide duuba arraan tan rakkoo gurguddoon harkaana qabdu haati mana kiyyaa kuni hujii bareeddu qabdi. Ani odumaan hujii tanarra jiru hujii tanarraa finish dalagaarraa na baasanii mana deebi'e. Yeroo mana kiyya deebi'u duuba sababaa dalagaa dhabuutiin anaaf ilmaan kiyyaa fi hojjettuu takka gaafa gartee hojii san hojjennu mana keessa kaayannee jirra nu sadeen kanaa walitti hafee je anaa fi hojjettuu teenyaa fi ilmaan kiyya. Duuba horii rakkoon bakka tana jirtu maali? Rakkoon bakka tana jirtu guyyaa tokko odumaan mana keessa jiru duuba salaata zuhuriitiin salaata jee bahee gartee salaata ta'ellee himne salaataaf gabbee hoggaan karaa masgidaa dhaqee dhufu hangumaan ani gartee mana as deebi'u kana keessatti hojjettuun teenya tuni waan gartee yeroo haati mana
khiyyaa galtus waan beeytuuf jecha hammuma xiqqa ijoollee tana nyaachiftee obaaftee tolchitee raffiftee as garagaltee ajaa'iba if gootee if qulqulleessitee huccuu ajaa'iba uffattee ija siitii fi funyaan siitii fi hidhii siitii fi waa hundi if jijjiirtee mataa gadhiifattee harka gartee ajaa'iba tokkoon hulaana irraa bante akkuma hulaana irraa banteetti odoon gartee isii ijaan hin arkini shurufkaan isii irraa na dha'u tanuma biraan nattaatee guyyaan jaartii tiyya fuudhee yaadadhee jiru. Akkanaa ol seenettu duraanugaa akkuma waliin beennutti nama nyaatu nama dhugu anillee dhisiini shayxaanni na qabatee naan deemaa jira bismillaahi illee hin jenne yoggaan mana ol seenu kanarraa nafne jaalalaa gammachuu na keessa hin jirre ta'e isiin na keessatti umtituuni shayxaana wajjin na irraanfachiifte intala tana duuba hamtuutti dalagee jeezinaa. إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاته دوبا إيقما واني لاكتين دوبا إفكاد دوبا إفيادت بي تنما تنجدو أما قهاتي من خيات افتي الرقرتي ركين قدان نمودتي هات ومن خيات إجالا نودتك نقال قهاتو دا أكسم هاتو نقوب اللي سيدي نما لالو هندن ديسو يتكاهو خيساه يوني في نما سنجلا وافوت يا أبلوان كان كومي لقي فدا قربان كن أكدت إن تلتنا فوق سيادة دا يا ورا قرتي هوغان تلتك فوتا خبئ ميك أي سرت نمت يا ورا هوغان تلتك ديمتي سكتي ورا ساني برباتا فوق ميك أرد نمت يا ورا هوغا بلتي جاري إن تلتي تندلي دي إسا غرغرتو يا دنامي أما قربان كني معسيان إني ده في دخول مال ديجا ما قدرت في دو جراتي دوبا قربان كم مال قدري قافا خنا مالين قول جارتو متيجتنا أركود الدبي خبجا إيسي تجال لان كبوف إلمان كي خنين جالت نصوهم در إيسي خيه من الرابع فدجيب من الرابع فدجي أوروميا الربيع أولاد تجلي ناسون قويا سوان باللي سنف جارتي فيها في إلمان كي جابوا شوف اللي إرام فدي هل كان يقويا بويا مليوان برات أبي ناتا في لغاتين نتي همي أويتو هريبان كابو ركوتا نخيسا انتوري دوبا دوبا خنا رتسين أدون قرتي تي في خنا اتنقي فدو إيانا godhadhee iyyannaa tiyyatana haati mana khiyyaa dhageeyse duuba iyyannaa ergite karaa mana nuur alhudaadha maal jetteen ergaa tiyyatana abbaa mana khiyyaa hawaan akkanaa isin gaafataysan hayyee ergaa naatti erga yaa abbaa mana khiyyaa ani hedduun si jaaladha akkatti waliin dhufne ni beekta duuba anilleen halkanii guyyaan si jecha hirriiba dhabe ilmaan kee halkanii guyyaa abbaan keenya isa jira jedhanii na gaafata jiruullee na bushoyte haala rakkinaa akkanaa keeysaan jira duuba bakkaan itti si barbaadu wallaaleetiin karaa mana poolisiitiin dhaqe himadhaas karaa kanattiin mee maaliin godhaa halkanii guyyaa hirriiba dhabee si yaadaa ture hoggaanii fi gartee sagaleen tiyyatuni bira geeyse akka abbaa mana kootii karaa mana keetii akka deebitu jechuu karaa nuura hudaatiin dabarsine duba obboleessi keenya kun eega gartaa ergannaa kana gartee TV kana gubbaan dhagahee boodetti keeysaa'u jecha siidha yoo rabbiin si fide badii gartee sirraa argamte tan shayxaanni gartee itti urgoysee na isirraan fachiise siifin hadiiseen akkaan maqaa sittiin dhoyne mataa ol qabadhu hoottuu naa galii jetteen duuba akkasirratti duba obboleessi keenya kuni hagartee mataan isaa cabee qalbiin isaa cabxee yaanni guddaan itti jiru akkamumatti fuula kiyya of dhodhee haadha mana kiyyaa kana laalaan uduu isa yaachiftu yaa rabbii kiyya garaa kiyya na jariisi jechaadha duuba mana diibi akkasitti haati mana isaa waan dabri cufa irraanfattee jiruu gartee gaafa dura akkatti walitti dhufa yaadattee manatti deebi'e duuba kanaaf akki jettu obboleettiin teenya duuba rabbi isirra haa jaalatu yaa warra nuura hudaadha wanni nin gartee ani
isin gammachiisu abbaan kiyya abbaan mana kiyya qabaatii hagana dur lakkoofsa kanaa fi kanaatti kanin isin gaafachaa ture fedhii rabbiitiin achi boodaan sossoo'a keessan iddoo kiyyaa fi iddoo isaatti waan gaarii dabarsuudhaan abbaan mana kootii kunoo naa galee mana kiyya keessa jira wali gammannee wajjin nyaannee dhunnee ilmaan keenya ibidduu keenye haala kana keessa jirra wanti duba isinirraa barbaannu ta duraati akka du'ayiidhaan nuun irraanfanne akkuma sana mallee obboloowwan keenya cufaan tiiviin kun nu haa jiraatu tiiviin akkana argachuun hiree gaarii nuuf ture xiqqaa guddaadhaan wanni kun waan keenyaa beeyne isa gubbaadhaan namoonni dogongoraa akka keenyaa qabulleen akka irraa faayidawan proogiraama kanaa jalaa akka deeman dhaamsa goonaa fi ammoo gama keenyaan hedduu nuti arrarraa eegallee tiivii kana oduma duruu keenya jennee fudhannu lubbuu teenyaaf illee if wareeynaa fi waan qabnuun illee bira dhaabbannaa tana jechuun isin hubachiisaa jettoo baliitiin teenya. Dhiiroo kanarratti maal jenna nuti doonni jennu ta duraati rabbii tokkicha dhabamarraa walumaan nu argamsiisee islaman kana walitti fidee maasiyaan isin diidee rabbiin ammallee waan isin kadhattan du'aa isinii qeebalee isinitti kana walitti deebisuudhaaf rabbii keenyaaf galanni haa ga'u jenna. Talammeessa obbaleettiin teenyee tagartee badii ati hojjette sanis irraanfattee ararraa eegalee sumaanin tola jaarsa meeqa walitti butti hojii jaaree ilmaan meeqa walitti qaburra abbuma mana kiyya kanaatu naa wayya wanni inni balleeyse daangaa rabbii cabse an isaan araaramuuf rabbii fi gama kiyya aniniin fixadha eega inni rabbii isaa fayyifate jettee abbaa mana siitiif yaaddee mana deeffachuudhaaf isillee hedduu galatoonfanna akkuma san ammallee tasadeeysaadha warreen garkaa dhala wajjin mana keessa galtan intalchisuunii firan talaa tahuu jaartiinis gurbaa fira gurbaatii wajjin dhiira gartee kara gartee jaarsasiitiin fira isaatii wajjin warreen nuti foonii wanni nuti rahima jechuudhaan waan booda shayxaanni isaan jidduutti uumuu jiraatu irraanfatan cuftinu waan kanarraa akka gartee if qusatanii gorsa fudhatan jechuudhaaf waan kan isinii deebifne duuba tanaaf jecha warreen gartee arraamtana rabbiin akkasitti isaan munkuri adda fageeyse rabbiin akka nabiyyallaa yuusufii fi alayhi salaam usraa isaa tagartee nama 11 gahan rabbiin amata dheeraa booda walitti qabeetti rabbiin eega isin walitti qabe ni'imaa rabbii sana gartee eeggadha waan isinii fi khaaliqa jidduu jiru tiifadha hamtu kanarraa fagaadha warra gartee akkuma walitti dhufe kanatti gammachuudhaan arrii wajjiin filatu ka'arallee addunyaa irratti jaarsaa jaartummaa wajjin jiraate borullee jaarsaa jaartummaan fuula rabbii ti waliin dhaabbatee jannata keessatti waliin qanani'u isinii fakkaataa keessanillee rabbiin isin haa godhu jennaan. Gaafiin lammeessaadhaa iyyannaan lammeessaa akka jettu duuba obboleessi keenya kun akka jiru amata sadii duraan fuudhee jedhe geeffadhaame duuba rabbiin akkasitti ilmoota akkallee nuu kenne manni gartee nuti keessa gallu mana khiraati namuma khiraa keessa galuutu rakkoo isa mudattu beeka liiraa walitti hin qabamnu abbaan manaa hulatti dhawa takkaa waajjiraan kireessitu hulatti dhooyti maallaqa kana waliin nama hin qabamu yoonii fi gartee khiraan nama dabre akkuma abbaan manaatii fi waajjiraan mana kireessitu nun garreef dafnee dukkanarraa manarraa manatti hin gallu dukkana halkanii keessa malee yoon takka mana seene hulaan bana ni cufanna hulaan nuttumanii sin dhageen walumaa galattu rakkoo akkanaa keessa tureetiin dalagaan tiyyallee waan xiqqoodha karaa hojii tiyyaaniin mana gartee kondoomeen maal jaan kana barbaadee karaa kanaan mana arkadhee dhaggeeffadhaame mana kana duuba gaamma cinqii meeqa arkatee waan kana ol seenee beekadha duuba mana keessatti eegaan hojii mana arkadheen boodatti haala mana kiyyaa mana keessa haayee ilmoo takkittii isiitii wajjin mana keessa naa jiraadhu hin umnaawin waan si bohaasuus jee TV illee bitee fi mana keessa haayee as keessa teessee muhaadaraa fi gorsa adda addaa katiifi irraan dabru akka dhaggeeffattu isii godhe duuba hoo rakkoon maalii bakka tanatti rakkooniin bakka tana keessa jirtu yaa jara keenya duuba
دامسان على الرادقي جارتين تيغيو برمانن تيسوم من الله خنا افتين انجان ما تجرتي ميوان جرو لالا جئتين كيكو ايغلي وغان جرو من خنا خيسا متادر دراتو كبريدا اجائبا جرا مجان كوني نماتو بي على الراغرغارا دلغان قبو برنودة تنجرو ناتي دوغي منو مخيستا عمرين سارتي في عمرين جارتي تيا والمدارتي أنا مو جارتي تيا رديكو قدو وديكو قدادا دوبا هوغان دلغا تنردكو وسواسان دسينا أما mana gartee raabaatee ala dheexiyyatu hedduuna yaachifteetiin gurbaa kanaas arkuun kiyyana yaachiftee mana jiraachuun isii kophaa jiraachuu kanaas dhalaan kuni waan rakkoo gartee isiirra dhufuu jiraatu shayxaan hedduu irraanfachiisa mi'arraan tana dubbii namaa fuudhurra za'aa ijaartiin tiyya za'aa kana gala jettee na yaaddu san dhiisee fuula duratti haadhe kujeetiin hojiirraa ka'ee jee duuba midhaggeeffadha hoggaan dhufu mana manni keenya hulaan banaa ulumaan qabi hulaan banaa ilmuun takkittiin qabnu ni rafti isiin mana keessa hin jirtu duuba amma shaantaa kiyya kaniin gartee hojiidhaa dhufeen lafa kaayatumaan ilmoo raftu arkee mana keessa fiigee isii dhabnaan hulaa gabbahee dhaabbadhe anumaa gabbahe kunoo faalfal jechaanaa dhufte waan biraa dhiiseetiin eessa kuttesa hulaa banaa dhiiftee hin jeen لكن وين بتدجيتين بردكان بقالات تنكتي هاي بقالان تنومان أني فول دور خيس به وخرا من خنجر رافقوميتي أتش خيسها ومتكلم واسنا جري لكن أتشمان دكي طيب إذا بقالا ديت دكان ديت دوبا واني بتتب افتمال واني دك إفنين دبي مالين جاري أما دوبا هذا خنا أركورتي يوم كأي من خنا الراخ إبي من جرتي بدان أركلو أنا ركود أكنا يصير أمانة نبي ميتر كان فين أنا فرشوك أبو مالي ودونو فرنين درتي ميخرا نور الهدى برنامج هذا بتجعل الله خير الدبي وأنا آمنين إجتين والرب ندين بسيستر كان في فرناجته يا أبلي سخية تدراتي والنجرتي سيفيلي فكاتا خيتي دامنو وريحو كما هيوني علمي ده أكيد اختار الجارة قبل الدرجة من تكوغاني بتشو فيتي جند تكرا تكوت هوغا غدانو فيتي من هوغا خريفة شو فيتي جار ما يمناتي في جند بريدنا في خنجلن في جني الله خيف الرالالي جن نما قرتي الله غاريك أبوتو هرب مي أورف وان براديسي الله كي ورها الكن إيو خوال تومو خوال إيجيسي سيوجل جنونتي المويت إنه ما سنديسي أولانك خبرتي وسخر وانا كان هلا خدورة جنك أيوتان اللي جنونتي ستين مويت سديسا أولانك أولا بدا إجتيرتو خجارتي سرك جيليوتي الربا مي أورفت وجيتي خيسا قمتشون انجراتو خانا واني في دي هقا درا من خانا برباد أولا خانا مالتو جراجتو فرا لالو أبو خيتي تك تلمي سادا أما اللي ونسي سينسون وهما قرتي أتنا مرة لقيسي ملي واني ربين اتسقافتو تقرتي جارتين تئير منا في الدي إساني ولجرو إجتيتي من أقرت اللي هنكفتو خان أدو كناسي خين نكون جارتو متيتنا سجلا باسول لني ملا يا أبا ليس خين خارا تكايو تلا قرتي ستن هيرو مفيتو إسي تنبافتي تهول لني ملا توبا تنافل من ما تكو قرتي وان قرتي لقيه خنج أفجل دي مور حمد دوتي وان برو اللي فول ربي درتي تقاف مدن تقافة تتكرر فقاتي مرتي لغا تكرر هنگا جيسو أبسيتي بكا سنجراچون سيقلا دك أبخيتي دوبة تنارجيتش يوان كان خيسا ملكيتا أركي تكاهو جارتي تيتن خراني قياتين هاسيسيتين وانا كاناتين على دقيه أكنجي وان كان الرت للوفي وان كان نقر قارون الرت أركي يو خجبتو تاتي منقرتي خيسن منقسن خيسن ايقا انفا خيجلخ اولفتو تاتي منخي خريفتو خراساتين بكبراتي جيجرتو خريفتو تك تلمي سادا